Harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota kiyyaa jirra jirtu fayyaa keessanii mee viidiyoo tokko daawwannee walitti deebina. Obsina dhaggeeffadhaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota obboleewwan koo biyya duniyaatti argamtan akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii. Egaa obboleewwan koo akkuma beekamu yeroo dheeraadhaaf karaa dhukkubaa ture hedduun keessan ni beektu. Dhukkubni kootis akkuma beekamu dhukkuba sukkaaraa akkasumas kalee yeroo dhiyoo keessa immoo waggaa lama asitti tiruu koo na dhukkubaa ture yaala fudhataan ture akka carraa ta'e amma immoo ji'a lamaan dura tiruu keessatti waa biqilee jira jechuudhaan doktoroonni raajiidhaan mirkaneeffatanii akkan yaalaaf biyya biraa deemu ji'a lamaan duraatti himamee dhugaa dubbachuudhaaf anis dubbadhee du'aa'ee naa kadhaa'een ture akka carraa ta'e ammanis du'aa'ee naa kadhaa'ee dhukkubni koo akkuma dhaggeeffattan kana jechuudha. Baay'ee keessan TikTok irraa ilaaluu dandeessu. Irra caalaan namoota TikTok irraa oolla waan ta'eef TikTok irraa Mubaarak abbaa miskiinaa, abbaa rakkataa, abbaa hundaa jechuudha. Dhugaa miidiyaa kanarraa namni dhugaadhaan namaaf wacu isaa fi ganniidha jechuudha. Ganni amma Dubaay dhufte isaan jechuudha namni dhugaadhaaf namaaf wacu jechuudha biyya baqaa keessa taa'e. Mubaarak dhugaa rabbi siyaa fayyisu dhibee keerraa akkuma jedhe egaa biyya alaa deemee yaalamuudhaaf manni yaalaa biyya alaa kan biraatitti naa barreessee akka yaalamu natti himamee jira. Egaa tanaan durallee jechuudha hindu'aa yeroo gabaabduu qaba hinduuta jedhanii natti himaniiti jiru doktoroonni ogeessonni fayyaa jedheeti jira. Egaa ammoo rabbi giddii hin qabu kana haga kana teechisee jira. Egaa ijoollee koo maaliin godhaa wantoota akkasiisan jechuudha yaaddoo cimaa keessa ture jechuudha yeroo duraa'ee ammas immoo jechuudha jidduudhaan dhiisaa itti deebi'a dhibee isaa akkuma inni yeroo baay'ee inni himata dhibeen isaa baay'ee rakkisaadha jechuudha wanta nama rakkisa jechuudha jechuun dhibee kalee har'a duuta jedhaniiti gaafa namatti himan yookaan immoo yeroo gabaabduu qabdaa ati ammaan booda yoo jedhanii namatti himan baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Egaa Mubaarak yeroo baay'ee na dhukkuba jedhee hin himatu garuu dhukkuba jechuudha. Dhibeen isaa dhibee sukkaaraati ammoo kalee ta'ee wantoota gara garaatitti jijjiirame dhibee hundaan harka keessa wal naqate akkasitti jechuudha. Obboleessa keenya kan dhukkubaati jiru obboleessa keenya dhugaa bakka hundatti sagalee kan taatu namoota boqotaniif ijoollee rakkataniif biyya namaa keessatti rakkinaan boqotaniif ijoollee kanneen reeffa isaanii galchuu wantoota garaagaraa wanti ati hin hojjenne hin jiru jechuudha. Rabbiin siif kaffala fi obboleessa keenya kana egaa inni akkuma beekamu Mubaarak nama beekamaadha karaa feesbuukitiinis karaa hundaanuu karaa tiiktookitiinis karuma hundaan namni Mubaarak wallaalee hin jiru jechuudha. Itoophiyaa keessattis ta'ee biyya baqaa keessatti namumti Mubaarak wallaalee nama reefu ganaa dhalate hundaan namni Mubaarak wallaalee hin jiru jechuudha. Itoophiyaa keessattis ta'ee biyya baqaa keessatti namumti Mubaarak wallaalee nama reefu ganaa dhalate kan dhalate illee hin beeka jechuudha. Kan hin dhalatin yoo hin ta'in hin dhala jechuudha. Mubaarak nama beekamaadha. Egaa gargaartanii obboloonni wajjin jiraattanis haa ta'u warroonni gargaaruu dandeessan obboleessi keenya kun akka yaalamu akka fayyu kan dadhabdan immoo kadhannaadhaan akka gargaartan jechuudha. Wanti ani viidiyoo hojjechaa jiruuf jechuudha.
jedhaniituma namarratti viidiyoo hojjechuu yookaan immoo nama fidanii ajandaa godhatanii waan tokko godhanii haasa'uu irra maal gochuu fi akka qabnuu fi karaa kamiin akka gargaaruu akka qaban akkasumas immoo maal barbaadan namni kun uummata isaa biratti beekamaa jaalatamaa akkasumas gargaarsa isaatiin kan beekamudha jechuudha. Mubaarak yeroo baay'ee Itoophiyaa keessattis miskiinota gargaaraa kan rakkatee ala buluuf mana ijaaraa lafa bitee mana ijaaraa fi dhugaa namni akka isaatii fi akka Maaster Abinnet nuufaa baay'atan jechuudha. Maaster Abinnet yoo fudhattan amma namoota balaan irra ga'isaniif jechuudha. Wanta inni hojjechaa jiru argaa jirra jechuudha. Hundumti keenya miidiyaa irratti jechuudha dhugaa. Humna isaatiin bira dhaabbatee ayizwaachuu achittuu argame adaraa lammii koo lammii keessanii birmadhaa jechuun baay'eetti jechuudha nama cimaa. Yeroo Boorana keessatti akkasitti ayyoon Booranaa boossee rakkattisanillee jechuudha. Maaster Abinnet tokkoffaa kan achi gahee du'a oolchi jechuun hin danda'amu walumaa galatti jechuudha. Namoonni akkasii namoonni namaaf rifatan laphee namaaf rifatu raphee namaaf yaadu raphee nama gargaaru tattaafatu qabu waaqayyoon nuuf haa baay'isu dhugaa addunyaa biyya keenya sana keessatti namoonni akkasii osoo baay'atanii waaqayyoon illee araara isaa nuuf buusa jechuudha dhugaa amma Mubaarak miidiyaa kanarraa namni akkasaa ijoollee rakkataniif ijoollee rakkinni garaagaraa karaa maallaqa isaanii nyaatamuudhaanis karoota jaalalleewwan isaanii miidhuudhaanis haa ta'u wantoota garaagaraatiif sagalee ta'aa jechuudha uummata keenyaaf jechuudha walumaa galatti kan miidiyaa irras jiru ta'e kan lafarras jiru ta'e namuu waan ta'eef namoota akkasiisan yeroo baay'ee yeroo namni lolaan dhumullee wantoota akkasiisan gargaaruu jaalata. Garuu namoonni baay'een warroonni isaan xiqqoo afaaniin gargar taane kuni zaranyaa jedhanii yeroo itti arrabsanis ni jiru jechuudha. Garuu Mubaarak zaranyaa osoo hin taane namuma hunda wajjiniin kan dhaabbatu harka caala immoo badii saba isaa kan hin jaalanne jechuudha. Mubaarak rakkachuu saba isaa dhukutamuu dhumuu saba isaa waan hin jaalanneef Mubaarak yeroo baay'ee arrabsamaa yeroo baay'ee Oromoon keenya illee irratti duulee wantoota garaagaraa jedhaan jechuudha. Kana ammoo Rabbi si haa fayyisu dhibee keerraa mana yaalaa sayyoo dhatte Rabbumti yaala isaa siif haa taasisu jedhaata akka amantaa keessaniitti kadhadhaa fi hundumaafuu akka amantaa isaatiitti ni dhagaa jechuudha waaqayyoon. Kanaafuu akka amantaa keenyatti waaqayyoon kadhannee fi obboleessi keenya kun yaaddoo kana keessaa fayyuus danda'a jechuudha. Na dhukkubee badeen ture jedheetoo jechuudha kan inni dubbatu. Egaa deemee akka yaalamus Rabbi isaa haa gargaaru bira dhaabbadhaa isin malee maal qabachuun lammiidhuma qaba waan ta'eef akka lammii tokkootti kadhannaadhaanii fi waan qabaniin bira dhaabbachuun dirqamaa jechuudha. Egaa viidiyoon kiyyaarraatti kana fakkaata yeroo haasaa isinitti guddise dhiifama guddaa isin jechuu nan jaaladha. Asumarraan immoo warri mana kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu sheer gochuu laayik gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna. Chaanaaliin kun chaanaalii hundaati jechuun nutis waa haasofnu namni waan irraa barate yookaan yaada wayii nuuf qoodadha jenne karaa fuulduraatti immoo hojiiwwan gaggaarii akka irratti hojjennu abdii guddaa qabna. Waaqayyoon nu haa gargaaru. Ulfaadhaa galatoomaa waan nafaana turtan.